Aloo, assalamu alaikum. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya nagaa fayyaadha. Guyyaa irraa walitti deebi'ee warra hundaa hojii turu naa godhu fayyaa qabdaniiti nagaame. Har'aan tana nagaa haala biyya Oromiyaa keessa fi uummata Oromoo keessa deemaa jiru. Uummata Oromootii fi biyya Oromiyaa keessa deemaa jiru. Akkasumas Oromoonni biyya keessa fi biyya alaa jiru yeroo ammaa kanatti maal ta'uu qaba hajuurratti haasaa gabaabaa godha. Haasawni khadiyyees gaarra uummanni Oromoodha. Daandii qabsoodhaa jabaa keessa ture ammallee jabaataa jira. Ammoo akka yaadannetti deemullee baannu qabsoon bareedaadha. Amma uummata Oromoorraa haa eegamu. Biyya alaa haa jirru, haa biyya keessa jirru. Hundinuu tokko taane jaarmaa Oromootu walitti fidu jaarmaa uummata Oromoodhaa jaaratuudhaan hedduu qabsaa'uu qabna jechuudha. Dhaabbattoota Oromootii fi warreen Oromoo bakka bu'anii mootummaa jiddu galeessaa jiranillee haa ta'u addummaa isaanii kana hedduu to'attee uummanni Oromoo to'atee dhaabbata walitti oofuudhaan mataa ofiitiifis uummanni Oromoo tokko tokko uummataa gurmaa'uudha qaba jechuudha. Har'a alagaan hogganu saamuudhaaf nu miidhuudhaaf jecha nutti gurmooytu nuti immoo dhimma keenya siyaasa dinagdee fi bulchiinsa Oromoodhaa jaaratuudhaaf biyya bilisaa jaarree uummata Oromootii fi sabaa fi sablammoota wajjin bilisaan jiraachuudhaaf wayita qabsoo qabnu kana warri nurratti gabroonfataan nurratti deemu kan duriitii fi ammalleen hedduu olola godhaa jira wacaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo rafnu hin qabnu uummanni Oromoo magaalaa baadiyyaa osoo hin jenitti beekaa wallaalaa ijoollee guddaa xiqqaa guddaa dhiira dhalaa osoo hin jenne hundinuu gurmaa'uu qaba jechuudha. Irreen nuti qabnu hedduu gurmooyne diina keenya kana haalaan adda baafachuu qabna jechuudha. Namoonni akkuma jirutti naannoo baadiyyaa fi magaalatti jiru diinni kun maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Warreen qara'ee barmoota keessatti yuunivarsiitii keessatti takkaa'u magaalaa Finfinnee fa'aa keessa warreen jiruuti. Diinni kun hagam akka jibbaa keenya qabu hagam akka tooftaa biraatiin nutti deemu beeka malee kun inuu jibbaa kanaa'u beekuu hin danda'u jechuudha. Maal kana ogaa jennu uummanni kun dargiidhaan uummanni waraana wayyaanetiin cabeetii warri naftanyaadhaa kun mataa qaqqabatee taa'ee duraan tooftaadhaaf qabsoon wajji qabaniiti. Wayyaaneen biyyarraa kaatee Maqalee gallaan amma tooftaa isaanii san jirjiirratanii bifa haaraan mootummaa jiddu galeessatii fi naannoota Oromootii fi kabirallee hudhanii qabuudhaan aangorra deebuudhaaf hedduu tattaafataa jiran. Maali isaan jedhan uummanni keenya kan Amaaraa jedhan takkaa'u warri ala jiran jaaramuu ammas jaaramuu jedhan amatoota tokko gaan amma haala kanatti jaarmeen isaanii kun warreen Oromoota kanneen isaaniif mijaa'ee haasaa fi kana waliin godhan ofi qabaadhaa kaan of mogga dhiibaadhaa tara taraadhaan Oromoodhaanii aangorraa oofuudhaaf jecha hedduu qabsaa jiran jechuudha. Hoggaa kana jennu dargiin hogguu cabtu mootummaa wayyaaneedhaa karaa waraanatii fi karaa makalaakaa fi waraana fi karaa nagaa daaninnatti hajaan kana hunda qabatee birokiraasiin Amaaraa sun ammoo hin cabne akkasuma jirti jechuudha. Hoggaa kana jennu diinagdeetti 165 ol bulchiinsan 165 ol harkaa qabanii akkuma jiran. Wayyaaneen gubbarra waraanaan dhooytee moote malee birokiraasii isaanii tooftaa isaanii san hin diinne jechuudha. Amma tooftaa san diigamii san ammallee harkaa qabanii uummata mootummaa jiru wajjin hadalagan fakkaataadha. Hedduu dhiibbaa mootummaa jiddu galeessatti illee godhaa jiran jechuudha. Kanaaf jecha Oromoonni kana aangorraa moggatti dhiibamtanilleen kana aangorra jirtanilleen dhiibbaa uummata naftanyaa kana dhiibbaa kana hundaaf mikiraanni uummata naftanyaati afaan mi'aawuudhaan qabeenyaan karaa adda addaatiin dureeyyii keenya uummata beeytota keenya bakka dalagarraa dhiibuu dabree amma ammoo hujuma mootummaa kan 165 qaban kanaafuu guutumaa guutuutti dhuunfatu jecha hedduu tattaafataa jiran jechuudha. Maal jechuu keenya nuti qabsoo qabnuuf uummanni Oromoo biyya isaarratti abbaa akka ta'u siyaasaa isaa diinagdee fi bulchiinsa mataa isaatti abbaa akka ta'uudha qabsoo inni malee walqixxummaaf qabsaa'aa jirra malee tokkollee dhiibuuf qabsaa'aa hin jirre walqixxummaa kanaa'uu akka nuti hin qabsooyne hedduu dhiibaa nurratti waan jiraniif jecha yoomiyuu uummanni Oromoo gurmaahee jabaatee kan diinaa dhiisii dhaaba Oromootaan maqaa Oromootiin gurmaanii fi maqaa Oromootiin mootummaa jiddu galeessaa jiran hundaa'u gurmaa'insi Oromootaa kun isaan hundaa waan sirreetti jecha isaaniif faana buune qabsotti akka jabaannu waan kana ta'eef jecha yoomiyuu gurmaa'uu qabna jechuudha. Beekaan jennu wallaalaan jennu namni tokko beekaa hajamu
umriin wasan jechuudha. Ijoolleen takka ni beektu akka jennu gara dhalattuu ni booche jechuudha. Bo'uun isii maal jechuudha. Naannoo bira irraa dhuftee addunyaa kana dhufuu isiidhaan milikkata agarsiiftee jechuudha. Namoonni hundinuu kan qaraanii fi kan qara'in kan xiqqaanuu beekaa jechuudha. Haga mana barnootaa haga kiflii mana oolmaa ijoolleetii fi kana kiflii 4 fi 5 akkana seenee barnoota guddatti kutuu kan ijoollee nuu beektuudha jechuudha. Diina irratti immoo guddaan qajeelee diina waan ta'e beekaa. Kanaaf jecha nuti qabsaa'uudha qabnaa jechuu kiyya. Hogga kana jennee nama guddaan jennu guddaan barnoota irraan guddatu nama tokko Ameerikaa keessatti bara 98tti ulaa barnoota isaa kan digirii fudhatee jechuudha. Nama barnoonni wasanu ijoollummaan umriin isaa qaraatii geenyan ni barataa guddaan ni barataa xiqqaan ni barataa addunyaan tun barnootan addunyaa jedhamte jechuudha. Nama tokko umriin isaa jaarsa maal dubbataa jira maal keekaa jira nama guddaa maal godha kajuun jiru nama guddaa bira beekumsa guddaallee ni argatan. Hogga jechuu kiyyaa nama guddaadhaan irraa argatan jechuu kiyyaati kan beeytan isin yaadachiisu kan beeyne isin irraa biradhee isin barsiisuuf anillee qophiidha jechuu kiyya malee waan kana ta'eef jechoo waa hundaafuu qabsoodhaan jabaatu qabna yoomihuu rafuu hin qabnu qabsoon haalan ooyetee jirti mootummaa jiddu galeessattillee ummanni hedduu diinni kun waan dhiibbaa godhaa jiru jecha bakkoota aangoo adda addaa tooftaa adda addaatiin qabatuudhaan kanneen biraattillee dhiibbaa godhuudhaan hedduu warri sidaamaa kun guyyaa 3 dabre kana keessatti bulchiinsa mataa ofii godhatuun kun hedduu isaan naasisee jira. Maaliif ummanni kun nama miliyoona 6 qabanii magaalaa Hawaasatii wajji miliyoona 6 qabanii aanaa 36 qabanii ummanni kun mirga naannoo ofii argatu kan argatuun hedduu isaan naasisa. Ammoo Itoophiyaan eega sidaamaan naannoo taates numa jirti fuuldurallee ni jiraatte jechuudha. Haasawwan kalee godhe keessatti Dr. Amanuel Dubbala kaje Dabubi Liqambar kaje sun Dabubi osonten Sidama na bilisabasa Sidama Liqambar ture namni kuna Oromo da wajji haga Somalille deemee dhataa ture wayita san adda bilisummaa Oromoodha Galaasaa Dilboodha Diimaan Orgoodha mootummaa Shiggirii keessatti yeroo dura ministeera beeksisaa ta'e ibsaa guutamaadha ministeera barnootaa ta'e Abiyyuu Galataa fa'aa kan mootummaa Shiggirii yeroo duraa san Jaabbaan ambaasadarii ta'e warreen qabsaa'ota Oromoota jajjaboo kana wajjin qabsarru ture jechuudha. Jaalawwan biraa adda bilisummaa Oromoodhaa san dura jiran haasan boodani jiran hagan qabu makuma afaan kana dha'e malee waan kana ta'eef jechootaan kalee keessatti ammas Kaalifoorniyaa hajuu Ababa Masqalaa Shanyii Kaalifoorniyaatti qomsilaa kan inje Kaalifoorniyaatti malee Yuuniyorkitti Kaalifoorniyaan tuni biyya Ameerikaati. Magaalaa guddoo biyya Ameerikaa keessaa Kiblagarii guddaadha. Kiblagarii 50 Ameerikaa keessaa nama miliyoona 42 qabaatuudhaan ardii guddoo qabaatuun biyya Ameerikaa 50 keessaa takka jechuun biyyi kun biyya guddoodha. Akka biyya sanitti oofuun biyya Faransaayii qabeenya qabdu Kiblagariin tokkicha sun qaba. Biyya Ingiliz qabdu qabeenya sun qaba. Jecha kana Yuuniyorkii kan injee Kaalifoorniyaatti jirjiiruu barbaadate maqaa dha'ee waan kana ta'eef jecha qabsootti jabaatu qabna ammas jabaatu qabna. Hoggu hundaa diinni nuun rafu Oromoo qabsaa'uu qabda. Oromoo hijaa walirratti maqaa dhimma hijaadhaa walirratti kaafnu qabsaa'uu qabna. Arraaf jecha kiyyalleen irraan tana gabaabadha. Fuulduraaf walitti deemina. Nagaan nu oolaa turtii gaarii nagaan jiraadha.